Ishee jira jirtu hordoftoota Almii Miidiyaa biyya keessatti biyya alaatti kan argamtan nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu isiniin jecha arrammoyyuu kochummaa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Kochummaan kabaju, kochummaan jaaladhu isinan barsiisa jedhee tananii duraan dursee garuu viidiyoo kiyyaan tanan dura kan darbe viidiyoo lammataa viidiyoo sadaffaa irratti komentii warri naa teechistan warri jajjabaadhu hin sodaatinii itti fufi warri naan jettan baay'een isin galateeffadha. Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Warri mooyyuu maatii kiyyatti hin makamne subscribe, like, share godhaatii maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Uummata Oromoo biyya keessa biyya alaa kan jirtan na jajjabeechaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Yaada keessan komentii irratti naa teechisaa. Karaa keessummaa kiyyatan isin dabarsan keessummaa maatii kiyyaa wal bari maqaa kee himadha. Eshi tolega ani Zawudee Dachuun jedhama. Obboleettii Alantuu Dachuuti. Gaanii kanan itti dhaladhee guddadhee ganda Tulluu Diimtuu aanaa Ada'aati. Akkasumas amma obboleessa ishee sadaffaa lammaffaan irratti dhaladhee baay'ee wal jaalannaa, baay'een jaaladhaa. Akka obboleetti irra darbee akka haadhatitti baay'ee nama jaaladhuuf namatti dhiyaadhudha. Gaatole kaa hordoftoonni ishee immoo isiniif wanti nani dabarsu waan amma isheen hojjechaa jirtu kana akka karaa keessaniin kallattii keessaniin akka jajjabeessitan akka guddistan isiniin jedha. Kanan jedha. Galatoomii Zeddiyaa anis baay'ee si jaaladha. Akka ilmootittis akka obboleettiittis baay'ee si kabaja. Meemmoo wanni si gaafadhu wangeelaawidha. Obboleessi kiyya kun wangeelaawidha. Lallabaadha, gorsaadha, barsiisaadha, waamuma hundumaa. Mee akkamiin karaa Waaqayyootitti dhuftee wangeela kana keessatti mee mudannoo maalii qabda? Nama taphachiisi hordoftoota kiyyeessa gadhagaame. Eshi ani gara wangeelatitti kanan dhufeeni inni tokkoffaan sababa gara wangeelaa dhufuudhaaf sababa kannaa ta'e inni guddaan wangeelaa. Wangeelli kun immoo akkan gara isaatitti dhufu akkan nama Waaqayyoo ta'uuf baradhee egan baradhee barumsa sanirraa ka'ee karaa wangeelaa dhufuu danda'eera. Wangeelli kun immoo egaa gara isaa dhufanii maal qabaa? Qormaata hedduu qabaa, bu'aa bayii qabaa. Bu'aa bayii sana baannee bu'aa bayii sana dabarsinee nama wangeelaa taanee egaa Yesuus Kiristoos akkuma dubbatetti inni ana duukaa bu'uu jiraatee waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee isaanaaf jedhee baatee na duukaa haa bu'u akkuma jedhu egaa mudannoowwan hedduutu jira. Mudannoowwan sana baannee duukaa bu'aa jirra. Mudannoowwan jiran keessa guyyaa tokko akka carraa ta'ee namatti yoo masakkaraa jirru, namatti oduu masakkaraa jirru, itti maaduu jirru wangeela kana dhaga'uudhaaf fedhii hin qabdaa jennaan akkuma nu jalqabneen deemati gara ganda gamaa sanatti deemati lallabaan hin jedhee nu ajajee nu hin deemna gaafa jenneetiin gadi garagallu dafaa dhagaa fudhatee dhagaa yoo nutti gallakkisu obboleessaan alatti illee miti obboleessaan wajjin hin jiru. Isatti dhagaa hin gallakkise inni gadi jedhee dhagaan kun obboleessa sana isaate innis gara tokko hin fiigee anis gara tokko nan kaadhee booda gargar facaanee eega baay'ee fiignee walitti deebinee ganda inni nuun jedhe sana ceenee ganda biraatitti lallabaa turre. Wangeelli maal qabaa? Makaraa qabaa. Makaraan immoo badiisa foduun ta'in boru waan gaariitti dhufuudhaaf. Namni waan gaariitti dhufuudhaaf waan gaarii keechaa miti kan darbu. Waan hamaa keessa darbee waan gaariitti dhufa. Saniif waan akkanaati jira. Bifamaa siniin jenna. Amma kan barsiisaa jirtu Tilidiimtuudha moo? Unfuroodha. Unfuroo barsiisaa jirtu. Bifa qeessitii moo ta'uu shaggaadha.
Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaata buleechi kiyyaa zawdeedachuu akkuma isiniin jedhee barsiisadha waa hedduu dabarseeti kan inni as ga'e fuuldurattis immoo iyyuu Waaqayyoo ayyaana isaa baay'isee fi akka jajjabaatee saba isaa barsiisuu abdii guddaan irraa qaba. Ammaaf garuu ani nan qabadhee dhiyaadhee isinuma barsiisuudhaafanii innis immoo hordoftoota keetiin walan baraa wannan jedhedha fi innaa kana fakkaataa isiniin jedha. Mee waan biraa wanna hafe qabda? Waan biraa. Innaa kana hordoftoota koo tokkommoo viidiyoo lammaffaa irratti kanan isinii waraabe tokko viidiyoon suni haalli waraabbii isaa sirriin turreeyyuu hordoftoota kiyyaa dhiifaman isiniin jedha. Yaa'u ganaa bartuudha kaayi akkasuma isinis immoo akkan bartuu ta'es ganaa kan haara kara keechan dhufes hin beektanii naaf hubattan jedhee tanan yaada. Isaaf dhiifaman isin gaafadha. Akkasumas immoo sirriitti na jajjabeechaa na barsiisaa waan hedduu keessa darbee tananii dhufee ani akkuma beektanii biyya alaa kana baay'een deddeebi'an tureyyuu yaa'u hin beekta warri achi jirtanis warri dhaqxanii galtanis nama baay'eedhaafis mijatu. Oduma mijatu immoo karoorri ittiin mana baanu suni oduun ta'in hafee immoo yoo asitti immoo xaawura deemni hin jira waan ta'eef ani Waaqayyo haa eebbifamu. Gizee biraatan isin taphachiisa bal'inaanii bakka biyya sadi akkas dhaqee Dubaayii amma gizee lammataati kanan deebi'ee garuu wanni narra ga'e tokko hin jiru. Waaqayyo haa galatoomu. Gazaba kootirras waan nuti tokko narra ga'e kan jiru tokko hin jiru. Garuu karooraan ittiin manaa ba'e sanii karoora sanirra ga'uu hin dandeenye. Akkuma feesigaala kiyyarraa isinii galuu hin danda'a. Xinnoo nama guddaatti siqaatan jira. Siddatiinis immoo itti deddeebi'anis yoo hojjetanii waan tokko qabatan malee haamileen namaa hin bu'a beekanii. Saniifuu bakka maalifane waan tokko kan manni tokko kan lafti tokko kan wanni tokko waan hin jirreefu tirfiin dadhabbinuma gizuma biyyatti taphachuudha kan jedhu tokkorraan ka'ee tanan maalifanii hojjaa kana jammaree kara uummata Oromootitti hin dhufne uummanni Oromoo ana takkitti ana buletti isaanii nan jajjabeechanii asumatti hojjedhu lammataa siddatii siyaa ga'u naaniin jedhanii kanan jedhuun hojii kana qabadhee kara keechan dhufe obboleewwan kooyi hojii kana akkana jajjabeechitan akkanaa guddistan sigee taa'i biyya kee maatii kee wajjin jiraadhu bayyanadhu akkanaan jettan akkana bayyanachiistan abdii guddaan isinirraa qaba. Ammas hanqina kootis hir'ina kootis na barsiisaa kunuuntirra naa teechisaa akkasitti na guddisaadha. Isin jalaa dadhabee nan bayyanadhaan qabeenyis natti hafuu manni isaa hafuu hunduu hafuu Waaqayyoon gaditti waa hundaa isin godhadhee isin wajjinan kan jiraadhu barbaada. Isiniin jedha uummata Oromoo ana buleetti jechan Alamituu Dachuuti. Miidiyaa kiyyaa Almi miidiyaa jedhama. Warri maamila kootitti hin makamne natti makamaa. Subscribe, like, share naa godha. Isiniin jedha guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoon immoo guyyaa sanbataa isinii hojjedhe guyyaa sanbataa isinii gallakkisuuf kanan ture. Sababa kollekshiiniitiin maal jedhama sila neetworkiitiin naaf gallakkifamuu didee kaleecha ganaman gallakkiseeyyuu viidiyoo sun obboleecha kiyyaaf taa'amu hojjenneen maatii kiyya qophii sanbataa qopheessitunan kanan isinii hojjedhe baay'ee tokko viidiyoo nama bashannansiisuu das kan nama jedhudha. Seenaa laalaa subscribe like share godhaadha. Qophii sanbataatii viidiyoo das nama jedhudha. Egaa akkatti bu'aatan
akkatti bashannantan abdii guddaan isinirraa qabaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu barri keechanaa eebbifamu bakka jirtan hundattuu obboleewwan kiyyaan biyya arabaa jirtan dadhabbina keechan nan beekaa irra tureeta dhufe waan ta'eefu waan hunda keechattuu obsaan kadhannaadhaan waaqayyo wajjin ta'uudhaan wanna keecha jirtan hunda keechatti waaqayyo isin gargaara. Saniifuu Rabbi si wajjin haa ta'u kan biyya keessatti galuu barbaaddanis nagaan koottadha. Yaa bitti keenya akka miidiyaadhaan jedhamu miti nuuroo guddinnatiin inuma jira ta'us immoo hattuun akkana gizee sanamma gizeen achi jiru zedduu asii ajaa'ibu moobaayilumallee qabattee deemuu hin danda'amu. Akkana nama godhanii akkatti namarraa fudhatanii boorsaa akkatti namarraa butanii akkana nama godhanii jedhanii taasisanii ufnaan immoo yaa'uuni waaqayyotti amana waan ta'eef waan akkasittis baay'ee namanu garuu yoo laaltamu tiree haala nama wanni tokko na naggaxxamne yookiin amma ji'aafan deema innaa hunduu na naggaxxamne dhuguma sodaadhee jiraachitti dhugaa dubbachuudhaaf akkam ta'aman boorsaa moobaayilii namarraa butanii akkamitti katamaa keessa deeman kan jedhu tokko baay'ee tokko ni shakkee garuu dhufeenyaan hunduu waliin naggaxxamu jiru obboleewwan koo humtuun jiru yaa'u gizee hundaa Itoophiyaa keessa namni akkana aggaxaamee innuma raawwata waan akkasii ta'us immoo nuuroo guddinnatii wajjin wal qabatee waan akkanaa baay'eetu jira jedhanii miidiyaa irratti kan haasa'amu suni akka haasa'amu sanii miti homaa hin sodaatinaadha. Warri galuu barbaaddanii nuuroo guddinnaatiinis xiqqoo xaafiidha malee wanti biraa homaan jedhu zayitiifaan dhuguma amma duraan kuma jedhanii amma kumarraa gaddeebi'ee naannoo 800 akkasiiti. Innaa kana waa hundaa isinittan agarsiisa mi'aasi bibbitadhee manasi bahee isasi warri dhufuu barbaadan mi'aaf amma akka baastan akkamitti akka jiraachuu qabdan kanuman jiraaddarraa kanuman argeerraa kanuman baasii baasirraa isinittan himaa. Waan sodaatinaa namni gaa'uu laffa'ee biyya ofiitti galuun hin hafu biyya keessanitti hin galtanii waaqayyoon jira waan sodaatinaa buleewwan kooyin isinin jedha. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaan naa oola guyyaa gaarii isiniif haa ta'u waan na hordoftaniif galatoomaa isinin jedha buleewwan koo.